Dr. Abiy Ahmed kaleessaatii fi kaarraa tokkoo miti jedhee fudhadhaan. Kaleessa maal ture adha maal? Bareeda ture. Gaafi bareeda. Kaleessa gaafa nuti Dr. Abiy Ahmed falmaa turre sanitti Dr. Abiy Ahmed saba tokko harka qabateetiniin ummata Oromoo irra miidhaa geessisaa ture. Yeroo san akkasitti amanti sammuun kiyya fakkeenya gaafii keetiif na eeggadhu kaasirri ta'uu dhabaaf ta'uu dhabu. Amma rakkoon maali beektaa amma warri duraanii paarlaamaa seene nama ala kana keessaa namni ani beeku tokko Angaazaan ammatti hin jiru. Namoonni kan akka Sarake. hin cal'ise malee ammas paarlaamaa keessa jira. Duraanii san garuu ay dhufee laayiviin dubbatu. Kana maaliif cal'isee akka jedhu maaliif cal'iseen bareeda tokkoffaarratti hiriyaa qaba goddanyaa isaa wajjin yeroo sanitti wanti jarri karoora qaban karoorri jaraa karoora biraa ture. Angaasaa ta'ee jaala keenna kaabuttaa kitaabul jismiin akkasuma taayee danda'a jarri kuni guruppiin kuni xiyyeeffannaan isaanii biyyaaf osoo hin taane ummata isaanii jijjiiruuf osoo hin taane bu'aa dhuunfaa wayiitiif qabsaa yeroo sanitti. Dogoggorri bakka kana jira. Tarra yoo biyyaaf qabsaa'u bu'aaf qabsaa'u. Aywa bu'aaf qabsaa'u fi nama biyyaaf qabsaa'u maalitti beeytaan bareeda. Namni biyyaaf qabsaa'u akeeka kaleessa qabsaa'u fi jalqabe san irraa hin dabu tokko jedhe. Gaafa paarlaamaa seennu nuti gaafa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed faarsu'an sababiin ani isa faarseef maaliif? Deebisee ammoo gaafa isa falmu maaliif isa falme? Maal argeetiniin maaltu uumamee jennaan deebiseetiniin isa falmuu jalqabe. Isii tana deebii argachuu qabdaa jechuudha. Fakkeenyaaf pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fudhadhu. Kamaa biyyi geessi kan utaalini nu cinqite yookiin kan gaasaan geessine yookiin la. Ka Abiyyi sitti maaraka fakkeenyaaf hangaasa eeshi. Kitaaba daawwanatti maan jirtu erga Abiyyi yaabbatte waa'ee Abiyyiin duraan maaliif abaaraa turte amma maa faarsaa jirta kana dhabe kana argadhe natti. Galatoom. Bareeda. Dr. Abiy Ahmed kaleessallee Itoophiyaa jedhee dhufe ammallee Itoophiyaaf dalagaa jira tokko. Lammaffaarratti kaleessa maaf Dr. Abiy Ahmed falmite har'a maaliif deeggarta? Ka jettee na gaafatteefi Dr. Abiy Ahmed kaleessaatii fi kaarraa tokkoo miti jedhee fudhadhaan. Kaleessa maal ture adha maal? Bareeda ture. Gaafi bareeda. Kaleessa gaafa nuti Dr. Abiy Ahmed falmaa turre sanitti Dr. Abiy Ahmed saba tokko harka qabateetiniin ummata Oromoo irra miidhaa geessisaa ture. Yeroo san akkasitti amanti sammuun kiyya fakkeenya gaafii keetiif na eeggadhu kaasirri ta'uu dhabaaf ta'uu dhabu san duubarra naan jetta. Gizee inni waa'ee Minilikii fi ummanni Amaaraa akka jiruun warroonni akka gaazexeessitoota har'a ala kana jiran warra akka Masaayi Mokonnon dabalatee daree dabalatee warra haga pirezidaantii biyyattii irraa badhaasa fudhatan kun gaafa san muummicha ministeeraati jarri harka dha'aa turan biyyaaf yaadaniitii miti jarris gaafsan Oromoo akka Abiyyiin ajjeesuu fi miidhaa inni Oromoo irraan ga'u kanatu isaan gammachiise malee Itoophiyaadhaaf yaadaniitii miti jarri yeroo san ka godhaa turan. Dr. Abiy waan san mormii nu geggeessaa turreen hidhamtoonni siyaasaa mormii geggeessaa turanii fakkeenya hayyootuma keenya Jawaar fa'aa irraayyuu kaasee mana hidhaa seenanii rabbi lubbuu jalaa hambisee hin duune bayan. Mormii hawaasni ala kanaa godhe irraa wanni sun har'a jijjiirameera. Fakkeenya Abiyyiin har'a jaalannee jibbinee ummata Oromoo waliin jira jedhee amanaan sa'a kanatti fakkeenyaaf. Biyyattiillee fayyadee jira. Dalagaa hedduu dalagee jira. Misooma hedduu misoomsaa jira. Kooriidaraati argaa jirtu kana. Biyyi teenya tamaan beeku tana moota biraati biyya teenya Itoophiyaa maamii ufi. Itoophiyaa masani. Maaltu jijjiirame ree? Tokkoffaa wanni jijjiirame namni duraan karaa irra akka arge deemu kooriidara jedhee mootummaan kun karaa sirreessee ati nama makiinaa of yoo taate makiinaan maal akka ta'e bareechitee ni beeyta jedhee yaada. Karaa kana bal'isee ka saayikilii godhee ka miila namaan deemu godhee ka namni miilaan deemu jechuu kiyya karaa namni miilaan deemu godhee kunuun mataan isaa jijjiirama. Yoo kanarratti isa dinqisiifanne waan kana caalu hojjeta. Bakka alluka qabee gad harkisutti bakka kuula isii qabu uummanni irraa diigame sunoo namaami. Itoophiyaa mootummaan sanillee pilaaniin amma bakka bu'aa fi jira pilaaniin mootummaan nama miliyoona tokko tuqaa shaniif mana ijaaruudhaaf waadaa seeneera. Karaa takka haasofnu. Haasa'e. Anamma polotikaa keessa minaamini kanarra naxaani. Deeggaraa Abiy illee mi deeggaraa Jowaar illee mi deeggaraa Marro illee miti. Jowaariin baay'ee jaaladha. Abiy dammootu soddaadha.
sirra anatti ana garuu fakkeenya tokko si kaasa normally akkanuma doktora saba isaa tajaajilu tokkotti Ma waa intala Abiyyi fuute Abiyyi maal narra si waliin baratan kutaa tokko akka saddeetii dhaggeeffadha magara Wala wanni akka jedhu jiru sana naan jechuun dandeessu. Afaan dhaggeeffadhu gaa. Abiyyi soddaa jechuun abbaa intalaa qofa doktor. Bakka amma sana waa dogoggoree. tokko eshi ka haasa'u maafi amma waa tokko Abbama ilmaati haasa'uma tolfadhaaf yoo ta'e malee Abiyyi fanaaf siillee tokkoma wanni soddaa jedhu hin jiru ati kan anaaf si tokko miti ani soddaadha kabajaan ana kabajaniif ani yoo jaartii warra jimmaa na jala ati maarlee bulaadha an soddaadha kabajaanuu garagara fudhu kan dhugaadha dhugaa gara fudhu you are yaani jaartii tiyya jimma ta'uu dhabuu eessatti hubatte ati intaloon waanuma jimma taateef amma tiyya jimma ta'uu dhabuu ragaa qabda. laala waliin guddatan tiyyaaftee garagara hojii Okay yaada keetiitti gufeeshi ani Bilillee darabbaa jumaadha jaartii ta'e taate soddummaan an Abiyyi wajji qabu uffati qabu tokko miti bilillee faarsee bultuun guddoon sun ufi takkitti noo jaartee taate Abiyyi anatu Abiyyi sirra itti ana because waliin baratan daree takkisatti waan ta'e dhaggeeffadhu bakkee gara wandootti deemna gara haasaatti laamma fakkeenya tokko sii kaasa amma fakkeenyaaf baay'inaan nama ijoollee biyya Arabaa kanatu miidiyaa kanatti anaaf sillee hordofa waan ta'eefi fakkeenya biyyuma Arabaa biyya mootiin bulchu argitee sirni mootii jiru kan dimokiraasiin hin jirre sii kaasa fakkeenya magaalaa naannawa Makkaa namni kennallee yeroo baay'ee umraa hajjii dalagaaf waan deemanii sii kaasa magaalaa Makkaa keessa naannawa akka amma roobe maali safarii jetta wayii roobe kara keessa jiraa miti masjid safarii jiraa mi magaalaa Makkaa keessa naannoo haadha xayyoo jedhamtu jira ijoolleen suudii yoo hundi hin beekani maqaa naannawaa takka qabalee takkaa wayiitu jira sii galee miti gaafa naannoo san haaromsuuf bareechuuf akka ammatti koriidarii jettu kanatti pilaanii magaalattii keessa galchuuf wanta jedhanii mootummaan karoora kaayuu maal godhee dura osoo bakka sanii miskiina achi jiru hin kaasin ganda biraatitti mana ijaare akka qaayidaa kondominiyeemii appaartaamaa minam Itoophiyaatti ijaaree ka'ee akkam godhee ummata achi jiru san achitti galaa kana mootu kaartaa pilaaniin isin koriidariin isinitti qajeelee jedheen jechuudha. Si galee miti. Dursa ummata kennee dura manni ijaaramee ka'ee ummata kana achitti achi buqqisee magaalattii san diigee bareechee jechuudha. Si galee mi ammaani karaa maa bareeduu dhabee miti hin mormuun maa bareeduu dhabee miti maa bal'atuu dhabeellee miti zaakir noo keetu kun dhiisi nurra beektus odii hoggaa kunan turre maa godhuu dhabee miti ila silaa akkam osoo godhanii bareeda magaalaa tokko yoo bareechan pilaanii isaa yoo godhan yookiin kaasaa miskiinni sun jiddu galaan mana kirallee taatu ittiin jiraachisu wayii osoo kennaniifi yookiin immoo yoo danda'ame osoo manniin biraa ijaaramee kan lafa jiru ka wayyaan nu ijaaraa turtetti kondominiyeemii lafa jiru ka gizee hunda irraa boo'u kana achitti nannaqanii diiganii rakkoo miti miskiina kaasaa malee diiga karaa bareecha karaa sanirraa iyyuu yoo harreen fardi deemte 5,000 nama qaxxa'an. Yaa sirriidha kuni sirriidha fakkeenya kanarratti ati amma nama biyyaan baa jiruun kolfin maaliif jennaan amma namni biyyaa waan kana dhugaa sirraa fudhata. Karaan harree kophaa jira. Maaliif beeyta karaa sanirra harree deemuu qaxxa'amuu qaba harreen karaa sanirra deemu. Mikinaatum doktor ati yoo harreen fardi makiinaa biyya keenya dibara obboleessoo namni humna makiinaa yuu bitatu maalni jiru. Sababii maaliif Itoophiyaa keessatti balaa tiraafikaatiin lubbuun namaa dhumaa jira. Namni harree si dura oofaati beremsee goota nama kan galabbaxee uummata fixaarta. Tokko dhabe. Yoo harreen fardi hin jiraanne namni maal yaabbata maalitti waa fe'atee magaalaa dhaqa. Karaan harreetii fardaa kophaa ta'uu qaba. Tokkoffaa laali doktor. Ati nama biyyaan baa jiru muuxannoo hedduu qabda jedhee yaada. Makiinaallee ooftaasi arga viidiyoo tokko. Fakkeenyaaf ati biyya Kaayiroo keessa jiraattu keessatti Itoophiyaan irra biyya hiyyeetti jettee laaliin magaalaan Finfinnee akkuma Niiyoorkii fi Kanaadaati quba qabaadhu magaalaa guddoodha. Fooqii isii ni yaadatta jedhee gaafa biyyarraa baatu amma tokko. Mee fakkeenyaaf ati karaa saayikilii maaliif karaa saayikilii godhama? Saayikiliin seera qabdi bar. Deebisee ammoo makiinaan seera qaba. Karaa nama biyyaan jiru kanatti karaa buusii karaa ati hin deemne si adabu jira. Buusa jechuun beeyta. Buusa guddaa kana yoo ati karaa buusaa san makiinaa kiyya kanaa dhoofe adabbii qabaa jechuudha bibi.
deebistee ati akkamitti karaa makiinaa namni oof harree oofta. Tokkoffaa kana uummata barsiisuu qabda. Sadiirraan dabree nama badii dalagee adabamuu qabda. Harreen bar biyya keenyatti harreeni ayisuusi dhabarko. Obboleessu harree yoo ayisuusi taate manaati bar laa dhageeffadhu ina wanni hundi hin dhageeffadhu. Akka ebaluutti sirbaa akka arbaatti utaalatti hilleetti miilaafattaatee jedhan. Amma Itoophiyaan istaandaardii biyya ati jirtuutiin haa jiraattu yoo jenne fakkeenyaaf amma biyyuma kana amma biyyi kun Afrikaadha yoo fudhanne fakkeenyaaf nama isiitirra makiina baay'ee namarra makiinatu baay'ee si galame. Sirri. Amma biyya keenyatti yoo jira maa wal somna ana magaa biyya jiru makiina yoo dhufu hin dheessa. Yaabbatee waan uummata baadiyyaa dhufu haasa'aar dabara silii dubbiin jallisinati please. Nama waa maraa ani waa'ee uummata keessaa dhaladhee haasaa malee waa'ee amma wannummaan uummata Itoophiyaa miidhaa jiru osoo dhugaa dhoysanii waan akkati dubbattuu kana dubbachuudha ka biyya keenya kuffise akka ani sagalee yoo ta'e bar warra magaalatti sagaleen ta'u uummata miskiina makiinaa dheessu ka baadiyyaa sanirraa haasa'e malee uummanni miskiinni uummanni harree fe'atu fakkeenyaaf mee ati dhugumatti akkama jettu kanatti harree magaalaa Finfinnee keessa fe'atee namni harreedhaan suuqii akkana deemuun jira bar gaariitu jira biyaansi yooma waan biraayyuu dadhabame gaarii jira ana akka kiyyatti maasiin jedha beeta amma wanti Itoophiyaa miidhe akkuma kee kanatti namni martuu waa yaadu qaba ilaalcha wayii qaba ilaalcha isaa saniif jecha namni baay'ee dhugaan fudhatu fakkeenyaaf jechuun ana amma magaalaa Finfinnee keessa harree ati jettu kana sirraan fudhadhus dhugaallee jedheellee namanu maaliif jennaan Finfinneen gaafumaan biyyaa ba'u sanuyyuu fooqiin isii dhagaa fakkaata har'a ammoo sadarkaa sanirra jirti jettee yaaddaa waggaa 15 ana akka biyyarraa ba'e takka jedhi lammaffaa istaandaardii karaa kaati jette